No, isin jaalanna, isin kabajna. Jechoota kan isin jaalanna. Hunda walitti qabdan jedhin jennaan inta innu ta TikTokii jalaa jedhe malee ta wanti hin jennu hunda walitti qaban jennu. No, shamaran arsii jedhee as TikTok shamaran arsii weteeru qamaan arsii weteeru maqaan maali? Warra TikTokii jedhe ka warra TikTokii jedheer. Armiyyaa fi baaliyyoo illee ni jiran. Si jammar ka keessan dhufee itti muddinaan jedhe baaliyyoo. Maa hin sodaatte kinoo si bira jira gaafa. Wallahi itti mudduu dandeetta kiyaar gin ammoo dhaltuu arsii jecha jedhu fayyadamuun kan keessirrii miti. Wallahi kiyaar wallahi rabbi kuma naqa fa'aa mara keenya. Ano soora geessin dhiisuun beekaa miti sanii tilkii haasaa jira. Ano soogatti kiyaratti haasofte maybe emotional taatee haasa'uu dandeettaa sin dhiisoo gadi haasoftee fidhattu. Yaa wallahi mara usmiyyeeti kaasaa mara usmiyyeeti ka badii guddaa qabu jiru. bira ni tuh jiru anillee kan jiru nadhaga yaada faate dhageeffata haati faate reef illee wayitii asootti jira taa'ee dhageeffataatiin ture ani wallaahi dhugaa rabbiin na haa dubbisu silkii yeroo san mana dhiisee biraa gabbaye si galee hojii namichi wayina dhufee tiniin hojii wayiitii fi barrii banuu deeme achi ture namicha bira waggaan deebu kiyaaruu gastirran jiru si galee anu kiyaariin kun okijiba aja do mareef tane ti dawolet ni gaafadhe amma erga haati faate akka jette booda ti dawolee aboo kiyaar sila maaltu deemaa jira ata kana jette jennaan lawan illee hin jenne maaltu jira naan jedhe anu haati faate tu akka waa'ee kee haasaa jirtu ana itti meetin na dhufe inni kiyaaru si galee akka haati faate dubbataatiin hin jirti jedhe kiyaar ana bar sheer nan godhanii maaliif akkana nuun jedhe wallahi ijoolletu Ameerikaa irraa sheer nu godhee maa nu arrabsa gurbaan Dubaay jiru sun gurbaan kam inni ka Dubaay jiru lafa amma deeme kana itti fi afur deeme bannaasaa jechuu arga wallahi sheer nan godhanii bar gurbaan amma gurbaan wannan summaan nu arrabsa kam inni gurbaan jedhe gizee wannan viidiyoo sheer na WhatsApp na godhanii TikTok keessa gaseenee laade ijoollee Ameerikaa irraa sheer na godhanii no ila ada faate maaltu jira beeta kiyaar yoo dhugumatti gartee tiniin ka arrabsee shamara arsii ka arrabsu taate shamara arsii tokkoffaa yoo arrabse yaada ofii arrabse obboleettii ofii arrabse ofuma arrabse si galee maaliif inni illee achuma keessaa bahee arsima keessaa bahee waan ta'eef garuu yoo akka dogongoraatitti namni miira keessa galaa koomantii garagaraa laalee tiniin miira keessa galee immooshinii ta'ee dubbatillee usme ya rabbi yaditi TikTok kanarratti namni haga hafarsaa arrabsam si irra caala ijoollee arsiiti moo ijoollee harargeeti si arrabsa ana mo ijoolleen arsiin lubbuu fi ijoolleen na jaalatte si jammari'an arsiin tuqu bar irruma caala yoon jechuun dhaan TikTok kanarra fakkeenyaaf kan arrabsu irra caala ijoollee shawaa amma fakkeenyaaf ijoollee shawaa wallagga iluu minaamin kun nan arrabsan irra caala kanan arrabsaneen ijoollee arsiiti garuu gabbaa'ee takka dhiirri arsii kana jedheen haadha faatee baay'isoo jechuu an haga namni maqaa arsii qabu tokko na arrabsuun dhiifnetti anillee arrabsuun dhiisu Koi kiar ila wajah Arabi kun rakyat usme mal ni beta arsiti mali jetti intan doi arsiti mali jetti no amala ijoolleen kenna komantii nama arrabsuu waan jiru arsiti akkasi ada arsirra eegale mucaan arrab arsiti mali tutu arrab kiyaar waa ta'u kiyaar illee waa taada afamiyaa kiyya isi masammaa dhukkeerraan kaasina wal galchitanii ila dhageeffadhu waan ofii sitti ma dhageeffadhu balaan rakkoon guddaan ka'e dhugaa rabbi yoo dubbanne girrisaa asliitu balaa kana hunda fide girrisaan aslii waa'ee aslii faa akkamitti aslii mucaa kana agastii sanitti ol galee tiniinin qarqaarsisaa kiyaar bashiirtu mallaqa nyaata jedheni kiyaarii fi asliin kun hiriyyaadha dhugumatti gartee yoo kiyaariin kun mallaqa kana nyaatee jedhe asliin nama keessanuu irraa kafaluu danda'u obboleessa isaati namni kun nama dalagataa jira akkamitti mucaa kana nama hageega'u irratti ol bahee maqaa isaa balleessee hattuu jedhaanii waan kana hundaa asliin ni beeka akka kiyaarillee mallaqa kana natiin malleen kun akka fiiza irratti garanatti bahee tiniin dhumate kanarraa kan ka'e san dubbataa jirra mana kiyyatti girrisaan isaa kun akkuma achi dhufeen kiyaarin arraba kana himaayite taa'e jedhamu kana koomantiin guutuu yoo xiqqaate nama 4,400 moo meeqaa hundi isuma arrabsa si galee amma yoo akkanatti fakkeenyaaf arrabni sun osuma deemu achi anamma mee usme deengadda gaafa kiyaar hattuudha dhanii ijoolleen asirratti dultu wallaahi jechuudha osoo baqa dubbadhu jecha jedhu si galee as kokkee kana na qabde maaliif jennaan hamma ufiititti mucaan kun ni dalagata waan barbaade haa godhu garuu ni dalagata akkamitti jecha kana jedhanii waan jedhu wayii si galee baqa hin feene jechuma jedhaniin sanuyyuu jechuma namni jedhuun sanuyyuu gaafa inni gabbayeetiin ammoo jechoota kana fayyadamu taadaa girrisaa itti mudduudha ka maala na qoyka galatoomi laal amma fakkeenyaaf
kiyaar illee dhugaa isaa beekuu qabdan. Maaltu beekame arsii ta'uu sanniin hundamee usmee kiyyame. Arsii ta'uu maaltu beekame? Maqaa shamara arsii kana ilaali. Maali sanyii jawwee? Mee jechuun taada arsii ta'uu maaliif beeka? Fakkeenyaaf Wallaggatu dhufee arsii jettee banatti. Ta arsiitu dhaqeetiin shawaa jedhee banateetiin tiktok asirra deema. Warra gisee jala seentee laalteef suuraa isaanii takka hin argineef jecha kutaa arrabsuun gaariidha. No, sanamma kutaa arrabsuun gaarii miti. Anamma hin beekaa akka kutaa arrabsuun gaarii hin ta'in. Garuu immoo akkaataa namni itti fudhatu atillee baramma fakkeenyaaf atuu dubbataa turte maqaa kana ofirraa jijjiiraa maali arsii maali akkasii warri jettanii deemtan kun jettee waggaa lama dura ragaxaan turre haadha faatee ofirraa waan kana jijjiiraa jettee naddoon arsiita akkasiiti beerri arsiita ennaa tan akkasiitiin jedhu kaamanii du'een bada malee maaliif jennaan saree takka yookaan saree lamaaf jecha tan giree jala gattee ilaale viidiyoo takka jalatti hin argine. Amma fakkeenyaaf afamiyaan osoo arrabse arsiidha. Ammallee taree deebee suuraa qaba. Eenyummaa isaa namni beeka. Kiyyaar osoo arrabse kiyyaar eenyummaa isaa namni beeka. Siyaasa osoo arrabse akkas baaliyyoo osoo arrabse akkas. Nama eenyummaa isaa hin beekne. Dukkanaayaa suuraa viidiyoo bichaan fayyadamu jecha gabbayaniitiin wanjechoota gurgurtaa san dubbachuun qaanyina. Girrisaa mana asiliitiin dhufe yoo taate kasi raggataman deebistaafi. Dhimmi kutaa fi dhimmi amantii ammoo dhimma shanii. Haadha faatee. Deemi kiyyaar baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa haadha jibbe. Amma hin gabaabsine dubbii kana hin finna amma laala haadha faatee dhageeffadhu. Kiyyaar atillee waa takka si gaafadha. Ati akkuma amma gurbatti noo'ee naan jedha bada xagara. Koi kiyyaar bada qambara. Kiyyaar koi nama lala rabsine amma miira keessaa bayyati. Ati dhugumaan mana kiyyatti shamarran arsii akka itti arrabsaa turte hin ajooyti akkas taate maal jetteeni? No hin jennaan ta koomeentirraa na arrabsitu bichaa jedhe. Beerri jala kana deemtanii koomentii kana arrabsitan osoo jettee rakkoo hin qabu bara. Warri Usme dhiirri laguu argu akka jiru beeytaa gin. Dhiirri arsii martuu kutaa hambaa fuudhaa jira. Warras jalaan arrabsitan jechuudha. Warras jalaan arrabsitan jedha. Meelaan badaadha faate. Koi kiyyaar koi. Dhageeffam. Takka hundumaa nama raafota keenya hin jenne. Tiiktook irra jirtu ta'a. Laalaa gadi fuudhanii na yaada ofii ibsatu jedhi garuu hunda ishii walitti hin qabeen akkuma gaariin jirtu badaan jira. Akkuma badaan jiru gaariin. Afamii ammaa nama si bira taa'u kun noo jedhee si dhoggaa ture bar. Achi keessa abdii culullee noo jedhee si dhoggaa ture. Osoo ati laagan nu dhiibu. Abdii culullee samuuna geemii qaba inni gara tinfis jedhuun hin Maa geemii qabaachuu baatuuf takka. Baraka jennaan inni amane yoo masan warra TikTok irraa na ama na arrabsuu jedhan. Haadha ta'e keessa jira arsii guutuu na arrabsini jennaani na warra na arrabsu kanaan jedhaa jira jedhe yoo masanu. Amma hin gabaabsine dhageeffadha. Iyyuun bu'aa takka illee hin qabu. Kiyyaar nama dalagaati nama miidiyaa irraa isaa 24 iyyaa ooluu danda'ullee miti. Siigalee kiyyaar yoo dhugumatti garteetiin hin badii balleessee jiraate har'a dubbii kiyyaar caafii agatanaa qabatanii akkana dubbatuu caala osoo gaafa kiyyaar akkasiin miidhamee namni dura duulee maqaa hattummaan balleessee osoo inni dhugaa qabu nama nagayaa nama fayyaa qabu fidanii polotikaa godhanii miidiyaa irra qarqaarsanii mallaqa guuranii fi Dubaay oofnee akkas goonee kiyyaariin balleessine maqaa hattummaatiin jedhanii waan san hunda shira san hunda irratti hataa turan gabbaatanii akkatti obboleessa keenya ilma arsiiti jettanii irraa falmattanii banne bareeda. Dhugaa rabbii dubbanne waan ta'eef siigalee maaliif kiyyaariin namni kamuu hin beeka nama biyya Arabaa Suudi Arabiyaa kana Usmee kiyyatiin jaaladhaatiin kabaja rabbii jedhiiti. Mucammaan abdiin jedhamu kuni yoo gargaaramee Dubaay deemame ilma Oromooti ilma Arsiiti obboleessa kiyyaari maal rakkoo qaba silaa birriin misteekiidhaan jidduu badde. Okay ayyee galatooma. Sun amma anillee itti gammada yoo abdii miliyoona gargaaranii Dubaay miti Ameerikaa isa oofan hedduu itti gammada. Garuu maqaa kiyyaariin akkamitti kiyyaartu mallaqa haa ta'anii gargaararre. Thank you. Asli. Ani mataan kiyya ol bahee dhageeffadha ani mataan kiyya ol bahee maaliif mana sanbane beeytaan ol bahee yaada kiyya dubbadhee mana asli sanitti asliin onna baasetiniin maal agab gargaartaa naan jedhe mallaqa hin qabda ni gargaara maaltu maal ta'e jennaan abdii akkana rakkatee gargaaraa jirra naan jedhe maal ta'e jedheen kiyyaartu mallaqa nyaatee waan amma Dubaay hin deemu dhabee naan jedhe fiizan harkaa gubateetiniin achi boodatti annama fayyaa qabu akkamitti qarqaaraa jedhee antu waytaan tana dubbadhu qaaxaa si funyaan qabaniitiniin ganna darban achumaan deemee mana kiyya banadhee yaada mataa kiyyaa ibsadhan illee si galee qeeqa dhiyeessine malee arraba takka illee hin banne nuti laal
Anamma yoo abdiin qarqaarameetiin Dubaay miti Ameerikaa deemee fi rabbi godhee fi jedhe wallahi itti gammada. Mikinaatu ilma Oromooti ilma Oromoo miti naaftanyalle qarqaaratiin jiran. Sigalee garuu immoo maqaa kiyaarin akkamitti waan san kiyaa osoo beeku asliin afaan isaatiin boodara dubbataatiin ture maal jedhe Taata asli yakkisiifachuu hin danda'u qoyi asli yakkisiifachuu hin danda'u maaf akkana naan jette hattumaa naan jette dubbii kana quba qabda asiin durallee gaafa durallee dubbii tana fuudhanii kiyaar fuudhuu heda haa fuudhee ka'uu jedhanii harka irra qabanii tumaanii dabarfatansa guyyaa durallee jechuudha. Sanana Mali asli tibbilee maaf gaafanne silaa miisenjera waliin haasaa miisenjera walii qaban lakkoofsa walii qaban wasaappii walii qaban itti bilbilee gaafachuu asli hoo hin jiru. Dhageeffadhu waa tokko. Taataa dhimma asliin godhee dubartoota maaltu geesse maalitee santu ajaa'inuun jedhama. Lala kiyaarin kana dura anaa waliin buune mana aslii kana waliin buune kiyaarin wallollee ani deemee mana banee namni na himatee jennaan. Sargi aruuza isaa irra jira. Aboo yeroo akkanaa kana waan akkanaa irra jira. Waan hundaa hin finna jedhee keessanitti dhaqee mallaqa inni haasa'u kanaa mika kanaa ol dachaa ta'u naga'umaan galchinee fi jiraataa jira. Irraa fuunee jechuudha. Siigalee sunuyyuu tasa misteekatti mallaqii dogongoree kanamaatti wal nyaate sanuyyuu baasii isarratti achi dhiibnee baafnetti kamu jettee takaa jechuudha. Siigalee nama yoo itti dhiyaatta jette irraa fuudhuu dandeettu kiyaar nama hiriyyaadha itti deemtetti mallaqa sayyoo dhugumaan nyaata.